callaa abbaa jaalalaati maqaan kiyyaa callaa qophee jaalala yeedalooniin ibsa hayi galma galleen qabnee galleessuu waan andiifne ilma abbaa hin qabnee ilma jirtu kabajamtoota fi hordoftoota carcar vaay nageenyi keenya kan jaalalaa fi kabaja gaara bu'ee laga ceeba kuma jirtan isin haadha qabu isin joon obboleessi keessan kan gizee hunda isin dhaadatu maqaa keessan ol kaasee dubbatu an callaa abdallaati namni as jiru kun eenyu jechuun keessa hin oolan if gaafadha tole baga nagaan maanis hin jaasoo jirta isa dhufteen sin jaa so akasi challenge da ka qopheeffannee arrantana challenge keenya waa'ee keenyaati wanta takka yoo itti bashannantanii bartan jennee asiniif qabannee dhiyaannee jira free challenge keenya waa'ee maaliti halaalan miti okay director fi cameraman keenya editor keenya nu duuba jira waan fedhe nu gaafadhu isin lamaan keessaa eenyutu dafee isare si sida si si tu ara abona miti yayi kuno ammayyu arte ana ya just ara khiya ara tika ara hijaasun tayin normal ara wakanoti jirani tikkayu tawyu dura kana argaru sida waa mati tikko gin ara guddaa khaarusi ani are jumbeku ani are mbeku ari nago dombi okay gafi tantu gafa gaafin itti aantu isin lamaan keessaa eenyutu sa'aa dheeraa ofiin dubbanne ta'uu danda'a? Ani immoo osoo hin dubbanne inciiste malee hin teessu. Qaxxita. Ani haasoo taphachuu fedha. Ani na rakkisaa kophumaan na rabbasha. Kophummaa qofatu hin ta'in calluma jettee iyyuu ta'uu hin dandeessu. Fedha jettee ta'uu. Haasoftu malee calluma jette. Ammaan tana haasa'e na godhu jira. Maal gochaa jirta? Haasootti ni raala? Isin lamaan keessaa eenyutu zannatu yookaan uffatee babbareedu jaalata? Si. Dhugumaan si. Ishilleen akkasuma garuu anillee ni fadhaan. An by the way zannataaf bakka bareedaan bakka guddaan qaba. Dhugumaan qal'aadhe. Atilleen akkasuma mire? Gaaffii afuraffaani maaltu wal isin fakkeessame isin lamaan? Takka hima. Wanti warra nu fakkeessu hin ariifannaa natti fakkaata lamaan keenya. Guddadha. Kolleen kana ammoo natti fadhine jira. Wanti warra nu fakkeessu jarjara wanni biraa waa baruudhaaf wanta haaraa tokko baruudhaaf waan haaraa arguudhaaf kun hedduu wal nu fakkeessa. Ni jarjarraa waa caccabsuufa burcuqqoo fa'aa ani cabsitu cabsa garuu jarjara nu fakkeessa ammas waan haaraa baruudhaaf fedhinnaan qabnu wal fakkaata. Isin lamaan keessaa eenyutu haalaan garaa laafa? Isaan ana naamanuu kan ittiif galatu dhugaadha garaa laafta baay'ee. Thank you. Atilleen akkasuma jechuun garaa laaftu jechuu barbaadee osoo hin ta'in ni jiraami nan geessu jechuu barbaadeeti gara laafinatti. Maal jechuudha? Ay maali ana musiitura garaa laafta. Garaa laaftan siin jedhe malee narra garaa laafta siin hin jenne. Lakki dubaree anaa si caalaree garaa fuudhan. Lakki maal jechuudha? Dubartiin garaa jabaatti jechuu keera? Akkas jettee dubartii hojii waliin nan fidin gaa. Waliin nan fidini miti. Maal jechuudhaati? Si jammar dubartiin miti akkas miti. Sossobeen jalqaba dubartiin gaafuma dhalattuyyuu garaa haadha qabattee dhalatti. Garaa laaftu taateedhuma dhalatti. Dubartiin amaana rabbiiti jabeessi si jeeti gara bakka. Atiin na caala ayyee gara laafina. Isin lamaan keessaa eenyurra jaalala beekamaa? Baala kun beekamaadha. Raasar maal haasofta? Callaa abbaa jaalalaati maqaan kiyyaa. Callaa qophee jaalala. Yeedalooniin ibsa. Nama barra kontantee guddoo maali beektaa? Eenyurra beekaa? Ana akkasirra beekuun beektu jaalala. Maaliif ana jettati waan hundumaa? Dhugaadhaa miree proogiraama kana dhugaa dalaguudhaan ni fatee. Sobaaree. Ishee anaaf see ni jaallatta. Anaaf see eenyurra nama jaallata.
Anna miti bineensa mana jaallatudha. Nin beekas. Ati waan akkas taateef nama si jaalladhe. Gin ishee wal qixaayyee. Anaa si jaala. Ati ragaa naa bee barammas biratti. Maal jedheen waan tokko hin dubbanne. Ay, Daftee ana jette. Ishee amma jaalalaan situ na jaala. Jechuun jaalalaan beektu siin hin jenne inuma nama jaallattaa. Garuu sin jaalan jedhee waan hundumaa irratti sin jaala. Ishee sifaa ta'u. Gidduu kun sifaa ta'u itti. Maaliin godhatu? Maaliin godharee? Eenyu dinqisiifatamee namoota Kan harka ol qabannee adeemsinu bakka takkatti. Kaayidaroon argatu. Kadii martuu dinqisiifannaa. Naaf ishilleen. An dinqisiifachuu. Natti simtee jirti. Ana biratti illee gidee sirba isaa hedduu dinqisiifattu. Harkeetiin jiran sirba ishee dhaggeeffatti. Anis ijoollummaa kiyyarraa hagumaan guddadhu waan aartii hagumaan baraa deemuun Kadir martuu qoddaafii deema. Dinqisiifachaa deema. Ani egaa dinqisiifachuu qofaan deemtee tunteeru mee dhibeettu. Hai! Maal jechuun? Ishuma nama jaallataniif jecha waan ta'e dhiisanii mara fa'aa. Nuti sahabaa zabanaati. Sahabuun duraan baramu jaartiin doorii dhiisu ture. An sahabaa zabana kanatti rakkoon hin jirtu hayyee deema. Haa ta'u erga sillachuu duba Kadir martuu kan dinqisiifatan ta'e mee hojii isaa keessaa maal jaallattan maal irraa dinqisiifattan? Galma galmee hin qabne galmeessuu waan hin dhiibne ilma abbaa hin qabne ilmaan Fide kaayyee. simile. Karaa gaafii dhumaa keessa deemnu callarraan kaa tiktaak immoo instaagiraama jaallata. TikTok Maaliif sababni? madda galii kiyya waan ta'eef. By the way, Instagram leen numa kafalaa. Instagram irratti an akkasitti hin hojjenne amma garuu fuula dura Instagram irraa illee waan namni fudhatu san ni fudhannamuu fudhanna. Inshallah. Ati ofirra Ani Instagram. instaagiraama sababni Hundee kaanii jaallatannaa bashannansiisa. inni galii irraa argata ati bashannanumaaf jechuudha. Maal akka isa galii barbaadu? Anin jiraashin maal gooti Inni garii. fidaante. Anin fidaame. Akkas taara addunyaan akkasuma. Haa ta'u Yoo dhiira sirrii san taate akkana Nama bashannansiisu taa'aa godhame. ni bashannansiiftaadha manaa keetii ni hojjettaate dhiirti akkanuma ta'uu qabdi. Akkasimi dhiirarraa kanuma eedalee isin deemu. booda mana keessa naa dalagsiin jee malee. Hara rakkoon qabu Maal ta'a? haadha mana hundee rakkoo takka hin qabu Na jettu. ni hojjedha as kubbarra si haadheen sin deema. Hai si malee maaliin qabu? Gaafii itti aantu WhatsApp immoo Facebook. Facebook WhatsApp. maaliif jalumatti fidati? Maaliif? Madda galii kiyya kunis. Facebook irraa illee inkamoo waan hin argan ofitti fayyadama. An sooshaal miidiyaa hunda ittiin fayyadama malee natti hin fayyadamu by the way. TikTok illee Facebook ni kiyya amma akkasitti madda galii kiyya illee ta'u gurra itti nama duuchuun fedhu namni waan hunda ni dhagaa by the way information hunda bakka hunda ni dhagaa information argee hunda nam tokko tokko Facebook ni kun maallaqa naa isaa daaraa godhee nama kan hundi godha. Gina Facebook illee madda galii kiyya saniif hin jaalladhu. Ati ofirra WhatsApp. maaliif? Bilbila namaa bilbiluuf ittiin haasa'uuf. Itti waree godhuuf jechuudha. Ittiin oduu beeksisuuf. Jaartisi jaaraatiin. Sirratti jedhanii Jaartii tujjaaraatee qalbii takkaan teesse. sirratti naasa'inii ni jeeqa biratti. Haasaamnaa mara dhumatti halaas. Walal dafarashinaa. Baafachuu. Si baafata. Eeqa zabanni bar zabanni wal jijjiiree boota akkasuma Akkam baafachuu jechuudha. waan biraa taasoo jira. Waa'ee gama keetiitii miti. Waan biraa taasoo jira. Mana dhiiftee fi baata moo ofirraa baafta? Saayiba kiyyaanii beektaan yaani. Antijiimoon beekaa tanamaan beeku. Run away. Munife don't run. Munife don't run. Maal jechuudha run away jechuudha? Run away jechuun fiigi jechuudha. Maaliif fiigdu? Waasappii fayyadamtee jiru. Yoo jalachantee hojii nama biraa. Kanaafuu hin jaallatanii fiigda. Maal hin godhe firiyyaa? Maal jechuudha? Nama biraa jalachantee.
maal afaanina naasee malee maal hin godhu. Irraan dhoowwatu moo? Ani dhorka aangoon tiyya guddoon maali beektaa callisu humni tiyya paawarri kiyya guddaan sodaataadhaati. naaftee jira sodaatummaan kiyya annam takka wajjin kompetiishina keessa seenuuf Amma deemtaa hin qabee. Akka namooti garii dubartiidhaan ishii badii balleessoo agartaniitiif ta'an tumtuufaa waan akkasii. tumusi Tumachuu maal jechuudha? Harkatti bukoon baaddaa? akkuma dhoon tanaa sana Bassoom jabba. akkuma dhoon tanaa sana simbaan tumachuun tanaa dhoon tanaa sana Bassoom baaddaa harkatti bukoon Ufete, qabu. ufete, jima, sibiila, dampela baadhu. Bakki daanfila nan barbaachisu isin iddootti gashuudha. Firaan argita. Eegaa maal jechuudha? Naafsi waan bakka sana nu geessisu hin jiru ayyee. Tole gaaffii inni dhuma vaayibara moo iimoo jaalattaa siin jedha. Waan hin jirre hoo. Imoo keessa bultanaan jiga. Imoo keessa bultanaan Immoo jiga. jedhe kana. Vaayibara moo hin jiru garuu imoo. Immoo keessa bultaa? Isna shawwadabi. Imoo irra faayidaa qaba. Gandasti dubbistaa faamiliilleen imoo fayyadamanii namni keenya hedduun biyya arabaa keessa jiran imoo fayyadamanii isaan hojii salphaatti imoodhaan wal quunnamta. Vaayibara namni fayyadamuu dhiisee bara. Imoo keessa bultaa Gruppii imoo dhagaa. Gruppii imoo keessa bultaa. Ni jira haasawni sun. Ati hoo vaayibari moo iimoo? Lachuun fedhu. Maaliif? Ijoollee ammaati. Barbaadu. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya chaalenjii jalqabaa chaalenjuma jalqabaa yeroo jalqabaatiif ni hojjenne chaalenjiin jalqabaa keenya kana fakkaata gaafilee kana fakkaata namoonni akkan ishii isin gaafadhu barbaaddan komantii jala katabaadha gaafii safuu eeggate ammas kaameraamaan ifaa waan isin gaafadhu yoo qabaattan achuma jala katabaadha aansidaanuman gaafataman malee nan gaafattanii nuti aadumattu gaafatamu. Dakki. Shamarran immoo waan akkan carraas ni gaafadhu yoo qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa illee nan gaafadhaan. Deebisuun immoo dirqama isaati. Dhiifama wajjin nuti ni gaafanna malee hin gaafatamu. Immoo gaafatamu. Hin gaafatamu. Isa laallaa Isin gaafadha. isin gaafadhaa. Tolee sagantaa keenya guyyaa irraa kana fakkaata torban sagantaalee biraa kan fakkaatan hedduu fi babbareedaa hedduu isheen qophaa'annee dhufuu jira. Carcarfaayin laayik godhaa, sheer godhaa, koomentii godhaa chaanaalli kun turee jira eegarratti hin hojjetini. Namuu hanga danda'an sheer nuuf godhaa addunyaa waliin nuuf gaadha. Akka duraanii keenya walitti deemnaa jechuudha.